Gooftaan keenya gudduutti argamee kan xiqqaate gurguddisee kan fagaate dhiyeessee hunda keenyayyuu anis dhaabadhee isinis teessanii sagalee Waaqayyoo akka nu barsiisuuf eeyyama isaanuuf haa ta'u. Akka seera mana bataskaana keenyatti gaa guyyaa har'aa kana barumsa dabruu qabu yeroo gabaabaa keessatti waliin baranna. Mata duree barumsa keenyaa kan godhannu guyyaa har'aa kana ganama qiddaasa irratti yeroo qaddafamu daaqonoonni faaruu Daawit keessaa kaasanii kan faarfatan zeemadhaan kan dhiyeessan faaruu Daawit 95 lakkoofsa 5 irratti kan argamu kaafnee waliin barannaa. Waaqayyo hunda keenyayyuu akka barsiisu eeyyama isaanuuf haa ta'u. Faaruun Daawit 95 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha: እግዚአብሔር እሳ ሰማያተ ገብራ አሚን ወሰናየት ቅድሜሁ ቅድሳት ወእባይ ስባት ውስተ መቅደሱ። እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሰራ፣ ምስጋናና ውበት በፊቱ ነው፣ ቅድስናና ግርማው በመቅደሱ ውስጥ ናቸው። waaqayyoon garuu samiiwwan ni hojjete, galannii fi simboon yookiin miidhaginni fuula isaa dura, aangoonii fi miidhagummaanis mana qulqullummaa isaa keessa ni jira jedha. Egaa waa'ee raajii Daawit yeroo kaafne raajiin Daawit durumaayyuu kennaa guddaan adda addaa kennaan gara torbaa erga kennamee fi booda kenname keessaa inni tokko kennaa raajiti. Kennaa raajiti. Raajonni wanta dhugaa ta'e, wanta isa sirrii ta'e gara fuulduraatti sirritti kan mul'achuu danda'u, kan mul'atu hafuura qulqulluudhaan warra dubbataniiti. Qulqulluu Daawitiifis kennaa kenname keessaa inni tokko kennaa raajummaati. Raajichi kuni yeroo dubbatu faaruu isaa keessatti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaloota isaa duraas akkasumas dhaloota isaa booda samiirraa u'ee haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramiirraa dhalatee ilma namaa fayyisuudhaaf lafa kanarra akka inni deddeebi'u dhaloota isaatii jalqabee haga ol ba'uu isaatti akkasumas deebi'ee gaafa lammaffaa akka dhufu bal'inaan dursee osoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin dhalatin dura hundumaayyuu faaruu isaa 150 keessatti barreessee jira. Faaruuwwan barreeffaman kana keessaa har'a kan amma mata duree godhanne akka seera mana kiristaanaa keenyatti sooma yeroo soomota jiran soomota ajajaa keessaa inni tokko soomni guddaa kana sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sooma udaadee jennee kan yaamu. Sooma kana keessa immoo guyyoota jiran hundumaayyuu qulqulluu Yaareed maqaa kenneefii jira. Maqaa kennameef kanaaf immoo qulqulluu akka abbootiin mana kiristaanaa keenya faaruu Daawit keessaa kan isa fakkaatu kan guyyaa kana barsiisuu danda'u immoo baasanii tolfannuu godhanii jiru. Mata duree keenya irrattis Waaqayyo garuu samiiwwan ni hojjeta, galannii fi miidhagni fuula isaa dura jira, aangoon miidhagummaas mana qulqulleettii isaa keessa jira kan jedhu baasanii guyyaa kana kennaniif. Torbee har'aa hundi keessanuyyuu akkuma beektanitti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gadi bu'uu isaa barannee ture. Hundi keessanuyyuu mana kiristaanaa deemtan irratti akka dhageessan abdiin qaba waan ta'eef. Har'a garuu imalaa waan qabnuuf qiddaasis waan irra hin turreef amma garuu waliin baranna jechuudha. Guyyaan sanbanni yookiin dilbanni har'aa kuni qulqulleettii jedhamee waamama. Qulqulleettii jechuun waa'ee qulqullummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, waa'ee qulqullummaa waaqa keenyaa kan itti barannu guyyaatti barannu waan ta'eef. Qulqullummaa kuni waa'ee qulqulleettii kan jedhamu yeroo dabre torban dabre gooftaa keenya Yesuus Kiristoos samiirraa bu'ee haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramiirraa dhalatee lafa kanarra deddeebi'ee akkamitti akka barsiisee akkamitti nama fayyisuudhaaf waan gochaa ture hundumaayyuu akkuma baranne immoo
waaqayyo samiirraa bu'e kuni akkamitti akka qulqulluu ta'e qulqullummaa isaa guyyaa har'aa kanaa kaasnee amma hoosaa'inaa jennee waamnutti immoo manni kiristaanaa keenya waa'ee qulqullummaa waaqayyoo nu barsiifta. Kanaaf guyyaan har'aa kuni qulqulleettii jedhamee waamama. Moggaasni maqaa kanaatis yaa akkuma duratti isiniin jedhe qulqulluu yaareed sooma duggaa keessatti kan jennu kitaaba guddaa barreesse 5 keessaa isa tokko irratti kan argamu yeroo ta'u sooma duggaa irratti mata duree godhateetoo waa'ee guyyaa har'aa kana qulqulleettii jennee akka barannu lafa nuuf godhe. Egaa yeroo kana kaafnu manni kiristaanaa keenya keessatti qulqulluu kan ta'e waaqayyoof akka bitamnuuf waaqayyoof akka jilbiiffannuuf waaqayyoof jecha qulqulluu akka taanuuf waaqayyoof akka ajajamnuuf waaqayyoo akka tajaajilluuf waaqayyoof waan barbaachisu gochuu akka qabnuuf waaqayyo qulqulluu ta'e akka nu qulqulleessuuf laphee keenya kennuu akka qabnu wanta hundumaayyuu kan nuuf kenne waaqayyo waan ta'eef waaqayyoof gochuu wanta hundumaayyuu gochuu akka qabnuuf akkasumas nutiin immoo akkamitti qulqulloota akka ta'uu qabnu kitaaba qulqulluu keessatti bal'inaan waan barreeffameef waliigalatti waa'ee qulqullummaa guyyaa itti barannudha jechuudha. Qulqulluu yaareedis guyyaa har'aa kana faaruu isaatiin waaqayyoon akkamitti qulqulluu kan ta'e akkamitti galateeffachuu akka qabnu faarsa isaa keessatti abbootiin keenya kaa maahilee irratti margeetonni እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩት waaqayyoon galateeffadhaa maqaa isaas waamaa jedhaniitoo ganama halkan faaruudhaan waaqayyoon galateeffachaa turan. Kanaaf waa'ee qulqullummaa yeroo kaafnu yeroo waaqayyoon galateeffannu waaqayyo qulqullummaa isaatiin arja isaatiin waan nu godhe hunda akka yaadannuuf waan ta'eef waan waaqayyo nuuf godhe yaadannee immoo akkamitti qulqullummaadhaan mana isaa keessa jiraachuu akka qabnu akkasumas immoo qulqullummaadhaan turree waaqayyo gizoo lammata deebi'ee dhufu akkamitti mirga isaa akka nu dhaabu mirga isaa dhaabannee mootummaa isaa akka dhaalluuf qulqullummaan jiraachuu akka qabnu kitaabni qulqulluun waa'ee qulqullummaa maal jedha kan jedhu beekuun barbaachisaa. Kitaaba qulqulluu keessatti gaa waa'ee qulqullummaa yeroo ilaallu dursa qulqulluu kan ta'e waaqayyo waan ta'eef waaqayyo qulqulluu jedhamee kan galateeffamu ta'uusaa burqaa qulqullinaa kan ta'e isa ta'uusaa akkasumas kan qulqulloota qulqulleesse qulqullootaaf kennaa kan kenne arja hundaa kan ta'e waaqayyoon qulqulluu ta'uu isaa kitaaba qulqulluu keessatti raajonni barreessanii jiru. Kitaaba akka kuumootaa keessatti bal'inaan barreeffamee jira. Akkasumas immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatiif illee lafa kanarra deddeebi'ee ilma namaa yeroo barsiisu namoota duuka bu'an yeroo barsiisu qulqulluu ta'uusaa barsiisee ture. Duuka bu'oonni isa faana duuka bu'anii baratan nuuf immoo kitaaba irratti katabanii barreessanii waa'ee qulqullummaa waaqayyoo lafa nuu godhanii turan. Kanaaf waaqa waaqotaa kan ta'e gooftaa gooftotaa kan ta'e mootii moototaa kan ta'e waaqni keenya qulqulluu ta'uu isaa raajichi Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 10 akkasumas boqonnaa 40 lakkoofsa 25 irratti inni qulqulluu ta'ee qulqulluu ta'uu isaa ofii isaatii arge kan bare raajonni kaa fuulduratti wanta jiru afuura qulqulluudhaan kan barreessan kan dubbatan kan barsiisan akkuma jenne waaqayyo qulqulluu ta'uu isaa asirratti kitaaba kanarratti nu barreessee ture. Kakuu haaraa keessattis mul'ata Yohaannis irratti Yohaannis qulqulluun Yohaannis ati qofti qulqulluudha jedheetoo waaqayyo qulqulluu ta'uu isaa nu barsiiseera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti ni argina. Ati qofti qulqulluudha samii kana kan uumte lafa kanas kan uumte hundumaayyuu gochuu kan dandeessu hundumaayyuu kan goote ati qofti qulqulluudha qulqulluun akka keetii
kan biraa hin jiru jedhee mul'ata Yohaannis irrattis qulqulluu Yohaannis nuuf barreesseera. Kakuu haaraa moofaa keessattis akkasuma Waaqayyo kan ishee dhaga'e, Waaqayyo laphee ishee yaada laphee ishee guutee fi Waaqayyoof kan faarfatte Haannaa kan jedhamtu qulqulluun akka Waaqayyoo hin jiru. Isaan ala qulqulluun homtuyyuu hin jiru jettee ta'u Haannaan faarfattee turte. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 3 yeroo dubbiftan kana ni argatu. Egaa Waaqayyo gooftaan keenyallee ani qulqulloodhaati isinis qulqulloota ta'a jedhee ta'u immoo abbootii keenya irra buleetoo nu barsiisee jira. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti. Ani qulqulluudhaati isinis qulqulloota ta'aadha. Maatii Waaqayyo. Waaqayyo gooftaa keenya raajonni kan dubbatan irra iyyuu ofii isaatiin ani qulqulluudha isinis qulqulloota ta'aadha jedha. Akkamitti qulqulloota ta'uu dandeenya? Maal hojjennee qulqulloota taana? Wanti nurraa eegamu maalidha? Waaqayyoon ajaja nu ajaje keessaa inni tokko kaanaadha waan ta'eef kitaaba qulqulluu yeroo dubbiftan waan sadi gurguddaa arganna. Tokkoffaa barumsa arganna, seenaa dabreerraa waan barumsa arganna. Lammaffaa baay'inaan immoo ajajatu keessa jira. Akkas godhaa, kana hojjedhaa. Yoo kana hojjettan waan gaarii argattu. Yoo kana hin hojjenne immoo ni baddu. Jecha jedhu as keessa arganna. Dhumarratti amantaa qabaanne ta'u mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf waan gochuu qabnu. Waan amanuu qabnu bal'inaan qulqullummaa Waaqayyoo beeknee isa sirrii daandii sirrii akka deemnu akka nu godhu kitaaba qulqulluurraa kanneen arganna. Kanaaf Waaqayyoo gooftaan keenya ani qulqulluudha isinillee qulqulloota ta'aadha. Maal hojjennee qulqulloota taana kan jedhu fuulduratti ni ilaalla. Akkasumas qulqulloonni samiirrallee Waaqayyoon qulqulluu galateeffatu. Nutillee kadhannaa yeroo kadhannu maqaan kee haa qulqullaa'u jennee kadhanna miti. Yaa abbaa keenya kan jedhu keessatti jechuudha. Maqaan kee haa qulqullaa'u jennee ergamtootni samiidhaarra jiran akkuma baraniitoo nu barsiisan abbootiin keenyas Waaqayyo miila gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala taa'anii kan baratan duuka bu'oonnis kitaaba irratti kan nu barreessan akkasumas afaan isaaniitiin kan nu barsiisan akkuma dhageenye nu illee har'a guyyaa guyyaadhaan afaan keenyarraa kan adda hin baane osoo maqaa isaa qulqulluu hin waamin kan hin bulle kan hin oolle nyaatallee kan hin nyaanne nyaata lubbuu foon keenyaaf ta'u illee kan hin nyaanne maqaa Waaqayyoo qulqulluu osoo waamin kan waamnu Waaqayyoon qulqulluu ta'uusaa barreef jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaayyuu maqaan kee haa qulqullaa'u simii qadas bulan yaa abbaa keenya jennee kan kadhannu Waaqayyo qulqulluu ta'uu isaa barreefi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis maqaan isaa kan hundaa ol ta'e qulqulluu ta'uu isaa akkasumatti ani qulqulluudha jedhee yeroo gooftaan yeroo lafa kanarra deddeebi'ee too barsiisu nu barsiisee ture. Baay'inaan waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo raajiin Isaayyaas dubbatee ture. Barreessee Isaayyaas irratti bal'inaan barreeffamee jira. Abbootiin keenya daraq matsaaf jedhuun raajiin Isaayyaas namni ka'uu akka hin dandeenye kan beekamu waan cimaa waan ta'eef jecha achi keessatti dubbatamu amantaadhaan kan fudhatamu qofa waan ta'eef kanaaf ikkoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti iyyuu Simoon kan jedhamu hin amanu akkamitti dubrummaadhaan deessetoo dubrummaan deessetoo hin deessi kan jedhu kuni seera uumamaatiin ala waan ta'eef hin ta'u wanni akkanaa hin jiru jedhee si'a meeqa keessaa balleessaa sarrazaa ture. Isaayyaas yanni dubbatu hundumtuyyuu raajii Isaayyaas boqonnaa hundumaayyuu yeroo dubbatan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
dhufaatii isaa keessatti haga ol ba'eetoo lammaffaa deebi'ee dhufuu isaallee waan nu ibsu. Kanaaf raajiin Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 15 irratti illee maqaa isaa qulqulluu kan ta'e kan ol jedhe jedhamee waamamaa jedhee barreesseera. Maqaan isaa maqaan Waaqayyoo bara baraanii qulqulluu kan ta'e kan ol ka'eedha. Kanaafuyyuu isinis maqaa Waaqayyoollee yeroo waamtan qulqulluu 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 jettanii waama jedhaati waamadha. Waaqayyoon yeroo yaamnullee jechuudha. As keessatti Isaayyaasin raajii Isaayyaasitiin alatti immoo raajoonni biroollee waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo barreessanii turanii barsiisanii turanii raajiidhaan arganii turan. Raajiin Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 20 hanga 21 yeroo dubbifnu maqaa qulqulluu koo hin xureessinaa. Anis maqaa qulqulluu kiyyaaf jedheen ifama isiniif godhaa jedha. Egaa Waaqayyo akkas jedha. Maqaa qulqulluu koo hin xureessinaa. Anis maqaa qulqulluu kootiif jedheen ifama isiniif godhaa. Balleessaa isin hojjettaniif, badii isin raawwattaniif maqaa qulqulluu kiyyaaf jecha ifama isiniif hin godhaati. Kanaafiyyuu maqaa qulqulluu kiyya hin xureessinaa, hin balleessinaa jedha Waaqayyo jedhee raajichi Isaayyaasis raajichi Hisqeelis kitaaba isaarratti nu barreessee jira. Namoonni baay'een, raajonni baay'een, abbootiin baay'een waa'ee qulqullummaa maqaa Waaqayyoo barreessanii turan. Qulqullummaa Waaqayyoo kan nuti barreessine dhageeffannuuf maalidhaaf yoo jenne nuti qulqulloota taanee akkamitti waan gaarii hojjennee too qulqulloota taanaa kan jedhu akka barruuf. Kitaaba qulqulluu keessatti qulqulloonni hedduutu jiru. Qulqulloonni ergamtootaan jiru, qulqulloonni raajotaan jiru, qulqulloonni abbootiin jiru. Guyyoota jiran keessas ቅድስት ሰንበት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ጉያ qulqulleetti jennee kan waamnu bara baraan kan jiraattu kan baddu guyyoonni akkanaa hin jiran yeroo biraay gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammata gaafa deebi'ee dhufu addunyaan tun yeroo baddu bara baraan guyyaan jirtu amma wiixata kibxata jennee kan waamnu kun hin jiru. Sanbatni tun garuu dilbanni tun garuu qulqulleettiin tun bara baraan kan jiraattudha. Kanaaf guyyaa qulqulleetti kanatti waan qulqullummaa hojjechuu qabna. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef Waaqayyo qulqullummaa isaatiin waan nu barsiisu hundumaayyuu qulqulloota ta'uu qabna. Nurraa maaltu eegama qulqulloota ta'uudhaaf? Egaa yeroo soomaa keessa waa'ee qulqullummaa maaliif barsiifama? Yeroo kana kadhannaa maal akkamitti gaggeeffama? Yeroo biroorra adda ta'eetoo maaf gaggeeffama? Qulqulloota akka taanuuf, gaabbii akka galluuf, waan gaarii akka yaadnuuf hundi keenyayyuu ganamaa galgala mana kiristaanaa dhaqnee kan dhungannu, qiddaasee kan as qaddasnu, tsabala kan dhugnu maalidhaafi Waaqayyo waan gaarii hojjennee waan qulqulluu hojjennee ofii keenyaafis qulqulluu taanee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaafi. Kanaaf akka Waaqayyoo ani qulqulluudha isinis qulqulloota ta'a jedhatti qulqulloota ta'uudhaaf maaltu nurraa eegama? Akkamitti qaama keenya qulqulluu gochuu dandeenya? Akkamitti lubbuu keenya qulqulluu gochuu dandeenya? Namni foon isaatiin ni dadhaba. Namni foon isaatiin namni waan lamarraa hojjetame akkuma isin beektan lubbuu fi foon irraa amala lamarraa hojjetame. Foon namaa akkuma dhukkubsatu lubbuun namaatis hin dhukkubsatti qulqullummaa yeroo dhabde. Qulqullummaa kana argachuudhaaf immoo maal gochuu qabna? Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu qabna. Dhiiga fi foon Waaqayyoo fudhachuu qabna. Yeroo hundumaa gaabbii galuu qabna. Maatiiwwan Waaqayyoo namni qaaman yeroo dhukkubsate, fooniin yeroo dhukkubsate eessa deema? Eessa deema? Hospitaala deema miti? Namni yeroo dhukkubsate eessa deema? Hospitaala deema. Hospitaala dhaqeetoo immoo eenyu argata? Doktora argata. Doktor kuni iddoo kana na dhukkubaa jira, akkas na gochaa jira. Kanaafuyyuu qoricha naaf laadhu yookiin marfee naaf laadhu jedhee gaafata. Doktorri immoo qoricha san dhibee san laalee marammaree qorichi si barbaachisu kana jedhee kenna. Namni qoricha san fudhate ni fayyamoo hin fayyu? Foon ni fayyamoo hin fayyu?
akkasumas yeroo baay'ee lubbuun namni immoo waan lamarraa waan hojjetameef waan uumameef lubbuun teenyas ni dhukkubsatti. Lubbuun teenya yeroo dhukkubsattu immoo gara hospitaalaa deemuu qabna. Hospitaalli lubbuu teennaa immoo mana qulqulleettii kiristaanaa kana. Mana qulqulleettii kiristaanaa kana keessa immoo eenyutu jira? Doktoroonni kinoo abbootii keenyatu jiru. Abbootii keenya bira yeroo dhaqnu immoo maali? Akka dhibee keenya himannu gaabbii galla. Dhaqnee gaabbii itti manna. Abbaa koo kana balleessan jira. Hojii akkanaa hojjedheen jira. Waaqayyo irraa dhiifama akkan argadhuuf maalan gochuu qaba jennee abbootii keenyatti himanna. Akkuma doktoroonni dhibee keenyaaf dhibee foon keenyaaf qoricha laalanii madaalanii ta'u qoricha nuuf kennan immoo abbootiin keenya balleessaa keenya cubbuu keenya laalanii maal nuuf kennu? Maal nuuf kennu? Gaabbii nuuf kennu. Gaabbii keenya yoo fudhanne lubbuu keenya isin fayyina jechuudha. Kanaafiyyuu qulqulloota ta'uudhaaf yeroo kana maal gochuu qabna? Foon keenyanis lubbuu keenyanis qulqulluu akka taanuuf mana waaqayyootitti deddeebinee sagalee waaqayyoo dhageenye yeroo hundumaayyuu waaqayyo qulqulluu kan ta'e qulqulloota akka nu godhuuf sagalee isaa dhageenye dhiiga isaa foon isaa fudhannee mana isaa keessa bara baraan akka jiraannuuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Qaama keenya qulqulluu ta'ullee akka hin xureessineef waaqayyoon kan namarra bulu kan nurra bulu laphee keenya qulqulluu akka goonuuf akkasumallee har'umallee daaqonoonni qiddaasee keessatti akka dubbisan kitaaba Phexros tokkoffaa lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irratti akka waaqayyo qulqulluu ta'e akkasumas qaama qulqulluu ta'e keenya akka hin xureessine yeroo hundumaayyuu mana kiristaanatti deddeebinee waaqayyo qulqulluu ta'e faana taanee nus qulqulluu akka taanu kitaaba irratti nu barreeffamee jiraati. Iddoo qulqulleetti akkanaatillee deemnee suga argannee mana waaqayyoo keessa deddeebinee yeroo hundumaayyuu waaqayyo qulqulluu kan ta'e maqaa isaa waamnee bara baraan akka jiraannuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa yeroo deebi'utti kottaa ijoollee abbootii koo dursa kan isiniif qopho'e mootummaa keessan dhaalaa jedhee mirga isaa akka nu dhaabsisuuf waaqayyo eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqayyoo bara baraan kan galatoomee fi kan eebbifame haa ta'u. Galanni waaqayyoo. Kana lama kana fara qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Maatiiwwan waaqayyoo kan waaqayyo isin jaallatu isinis immoo waaqayyoon jaallattanii iddoo qulqulluutti kanatti kan walitti qabamtan maqaa waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam turtan? Akkamiin yoo dhageessan? Amiin. Akka badii balleessaa keenya osoo nutti hin lakkaa'in sa'aatii kanaan kan nu ga'e akka isa galateeffannasitti kan walitti nu qabe maqaan waaqayyoo kan galatamuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessee faarfannaa kan nu godhamtus maqaan waaqayyoo yeroo baay'ee galatamuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaf gadhee kan gara ergamoota waaqayyoo kadhannaa isaaniitti himanii qulqulloota akka hunduma isaanii akka kennaaf ta'an isaaniitti maqaan isaanii kan galatamuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaa waaqayyootiin wajjin faarfannaa waaqessuun amala ta'ee deddeebi'uun koo cubbuu jajamummaa jedhee qabee laphee koo jiraachuu koo malee baduu koo hin feetatii dhiifama keen kootti gooftaa gara kootti jennee maqaa waaqayyootiin waliin faarfanna. Waaqessuun amala ta'ee deddeebi'uun koo cubbuu jajamummaa hundee qabee laphee koo Ziraachi koo malee baduu koo hin feetatii ifa lageen kottu gara kootti waaqessuun amala ta'ee deddeebi'uun koo cubbuu jajamummaa hundee qabee laphee koo Ziraachi koo jalqaba irratti ani seena mana amantaa daadhiin isin barsiisa. Seena mana amantaa yoo isin barsiiseen booda
gaaffii soo gaafatan gaaffii irratti dhumarratti na gaafatu akkasumas immoo yaada hoo qabaatan yaada kunis dhumarratti kennuu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti iddoo nama nu jiru kun mana amantaa qulqulleettii Durboo Maaramiiti. Manni amantaa qulqulleettii Durboo Maaramii seenaa isaa iddoo lamatti hirreetti ilaalla. Kunis Wareerraa Giraany Mahammad Duraa fi Wareerraa Giraany Mahammad Duraa. Wareerraa Giraany Mahammad Duraa eenyumaan ta'uu dooftee akka inni akka hundooftee arganna. Dabalataan immoo Wareerraa Giraany Bood akkamitti akka ishiin tajaajila jalqabdee arganna jechuudha. Yeroo seenaa mana amantaa Adaadii Maaramii kaasnu seenaa qulqulloota naannoo kaasuun dirqamni ta'a. Kunis qulqulluu abbaa keenyaa Abuna Gabra Masqudusii fi qulqulluu Laalibalaa seenaan isaanii beekuun murteessaadha jechuudha. Qulqulluu Laalibalaan jaarraa 11ffaa keessa manni amantaa kaaba Itoophiyaa jiran erga boodeen booda abbaan keenyaa Abuna Gabra Masqudusii Gibxiirraa gara Itoophiyaatti galan jechuudha. Isaan Gibxiirraa gara Itoophiyaatti yoggaa galan Itoophiyaa kallattii afuriin qoodee kan bulchaa ture qulqulluu Laalibalaa ture. Abbaan keenyaa Abuna Gabra Masqudusii Gibxiirraa galanii Aksum Tsiyoon guyyaa muraasa boqotanii sanboora gara Laassaa godhanii jechuudha. Abbaan keenyaa Abuna Gabra Masqudusii fi qulqulluu Laalibalaan Laassaa irratti wal arganii osoo Laassaa daawwachaa jiranuu qulqulluu Laalibalaan abbaan keenyaa Abuna Gabra Masqudusii hafuura qulqulluun kan guutaman ta'uu isaanii hubatee abbaa koo na wajjin as ta'isiifis mana amantaa asitti hojjedha jedhee gaafateen. Abbaan keenyaa Abuna Gabra Masqudusii Gibxiirraa gara Itoophiyaatti waggaa dhufanii uummata Itoophiyaatiif kadhachuu dhufan. Kunis karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin taane kibba Itoophiyaa irra ta'anii uummata Itoophiyaatiif kadhachuudhaaf Waaqayyo waan isaaniif eeyyameef gara kaaba kibba Itoophiyaatti deema jedhanii itti himanii jechuudha. Saniin booda qulqulluu Laalibalaan baay'ee gammadee abbaa keenya Abuna Gabra Masqudusii gara kibba Itoophiyaatti gaggeessee jechuudha. Abbaan keenya Abuna Gabra Masqudusii gara kibba Itoophiyaa dhufanii tulluu Zuqaalaa irratti kadhannaa osoo gaggeessaa jiranuu qulqulluu Laalibalaan abbaa keenya Abuna Gabra Masqudusii irraa kadhannaa fudhachuudhaaf kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee gara kibba Itoophiyaatti dhufa. Abbaan keenya Abuna Gabra Masqudusii achirra osoo jiraataa jiranuu qulqulluu Laalibalaa wajjin wal arganii osoo gaara yookiin immoo Idaamii Zuqaalaa daawwachaa osoo jiranuu bakkee kanatti ifni adda ta'e mul'ate jechuudha. Bakkee amma manni amantaa ijaaramee jiru kanarratti yebraan dukkaan ifa ta'e wayii asitti ta'ee ergamtoonni Waaqayyoo dubaroo Maaramii galateeffachuudhaaf hoggaa boonitti hoggaa ba'an Oromoonni gara Zuqaalaa jala jiraatan arganii jechuudha. Saniin booda ergamtoonni maaliif akka bu'anii fi maaliif akka ba'an gaafii waan ta'eef abbaa keenya Abuna Gabra Masqudusii akkas jedhanii gaafatan. Yebboo adii isinii maaliif bu'a maaliif baha jedhanii abbaa keenya Abuna Gabra Masqudusii gaafatanii jechuudha. Abbaan keenya Abuna Gabra Masqudusiinis gaafii gaafatan hoggaa deebisan adiiwwan ergamtoota Waaqayyooti. Sababni isaa bakka isaatti bu'anii ba'aniif qulqulluu Maaramiin bakka san iddoo sun iddoo adda ta'e iddoo eebbifamaadha waan ta'eef san galateeffachuudhaaf bu'anii ba'u jedhanii dubbatanii jechuudha. Saniin booda abbaa keenya Abuna Gabra Masqudusii qulqulluu Laalibalaa kunis maal jedhanii tajaajilanii iddoo sanitti deemiti mana amantaa hojjedha. Mana amantaa kaaba Itoophiyaa jiru hunda akka hojjeteef deemiti bakka sanis mana amantaa hojjedhu jedhanii tajaajila. Yeroo isaan akkas jedhanii tajaajilaniif qulqulluu Laalibalaattis iccitiin adda ta'e mul'ate. Kunis kitaaba qulqulluu Yaaqoob wal qabsiisnu seera uumamaa boqonnaa 28 irratti Naataanii fi Daawit mana amantaa gochuudhaaf suwaayee galanii turan iyyuu yeroo suwaayee galan Naataaniif iccitiin mul'ate manni amantaa Daawitiin osoo hin taane ilma Daawitiin akka hojjetamu yeroo ifa ta'u Daawitiif garuu iccitiin adda ta'e mul'ate. Kunis maa inni Yesuus Kiristoos dubaroo Maaramii irraa dhalatee nama ta'ee dhufa jedhee qulqulluu Daawit dubbatee jechuudha. Qulqulluu Laalibaanis jalqabarratti akkasitti kaaba Itoophiyaa irraa ka'ee kan gara Itoophiyaatti dhufe mana amantaa Adaadii Maaramii gochuuf mirkanii jiru. Abbaa keenya Abuna Gabra Masqudusii irraa eebba fudhachuudhaaf garuu erga dhufeen booda iccitiin adda ta'e mul'ate. Kunis maa inni እመቤታችን ዛቲ መካን ደብረ አዴር እመቤታችን በስደተ ዘመኗ እዛ ቦታ አርፋ ቆማ ጸልያ ፈታች ብሎ ተናገረ። በኬስ ነረት በባሮ ማረም የሮ ጎዳን ተሺ ቦቀቴ ረት ከአና ገገስቴ ይርቴ ዱበት የሮሶ ፖሊ ህምቡሊ ነው ማን አመንታ ከነኮች እጆ ማን ያመንታ ኩን እንነሞ ማን ያመንታ አዳዲ ማረም ቁልቁሉ ላዳ ወጂ ኢሳ ኢሰዱማቲ ወሱ ሂንቱ ሙሂንዴ ነወኒ መርፈታን ነው ያተቱቴ አካና ራካኔ ዮ ካናቱ ኢኒ ኩን ሶራንሳ ኦልፋ ጎዳ ከረዱ ደሩ ወጀሞ ሶራንሳ ጋባባዳ ሰበን ኒ ጋባበሬ qulqulluu Laalibaan osoo mana kana bocaa jiru ergamaa waaqaa gara qulqulluu Laalibaatti ergamee dhufe yeroo boqonnaa isaatti ga'eera waan ta'eef mana amantaa kana dhaabetii gara biyya keetti galte jedhee itti himee jechuudha. Saniin booda qulqulluu Laalibaan baay'ee gaddeera seenaa isaa irratti. Baay'ee gaddeera. Sababni isaas maa inni osoo mana amantaa kana xumurii deemuu isaatti baay'ee gadde garuu tajaajila mana amantaatiif hin oola jedhee taabota bultoo Waaqayyoo galchee luboota mana amantaa tajaajila ramadee gara biyya isaatti galee boqotee jechuudha. Qulqulluu Laalibaan erga mana amantaa Adaadii gocheen booda mana amantaa biraa hin bunne yeroo boqonnaa isaatti kan itti himame mana amantaa kana irratti jechuudha. Kanaaf qulqulluu Laalibaan mana amantaa kan inni hojjete jalqaba jaarraa 12ffaa irra hojjete yeroo mana amantaa kana hojjetu qulqulluu Laalibaan mana amantaa kanaaf alaagara keessaa seensa sadii kawwachuu irratti seensa 3 magibee jalqaba irratti gara bahaatiin kan argamu kanaaf bootiin tajaajiltoonni mana amantaa seenanidha. Gara kaabatiin kan argamu immoo warreen dhiirolii kan itti seenanidha. Gara kibbaatti kan argamu seensa kan sadii kan hin godhe tokkummaa Sillaasee fi sadummaa Sillaasee mirkaneessuudhaa fi gara mana amantaatti yoo galu manni amantaa kutaa sadii qaba. Qiree Mahalee fi Qaddasii Maqdasii jedhee kan qophoonnee jiru. Qiree Mahalee fi tajaajila Maarulee Hoolaa Sassaatiin itti gaggeeffama.
lammaffaan immoo foon gooftaa fi dhiigni gooftaan bakka itti kennamuudhaan sadaffaan kadhannaan qaddaasee bakka itti gaggeeffamuudhaan isa sadaffaa san namoonni kamiin seenuu hin danda'anii maaliif jennaan taabonni bultoo waaqayyoo waan keessa jiru namoonni aangoo hin qabne kan immoo namoonni duuraa fi namoonni kan hin taane ala namni biraa seenuu hin danda'u jechuudha. Qulqulluu Laallibalaan yeroo mana amantaa kana bocu balbala 10 fi foddaa 24 kan inni hojjetee fi mana amantaa kana xumure. Kunis qulqulluu Laallibalaan manneen amantaa Itoophiyaa irra jiran yeroo hojjetu kitaaba qulqulluu kan inni lafa kanarratti deebisee jechuudha. Kunis maal inni balbaloonni kunneen foddaa abboomii kunneen bakka bu'aa jechuudha. Asiruu bar asirtuu taasisan yookiin 24 መስኮት 24 kana ሰማይን ፎርዳውን ዲግዳሚ አፍራን አቦቲ ዲግዳሚ አፍራን ሰኒ bakka bu'aa jechuudha. Akkuma isinitti qulqulluu Laallibalaan mana amantaa kan inni hojjete jalqaba jaarraa 12ffaa hojjete jaarraa 12ffaa kaasee haga jaarraa 15ffaatti manni amantaa tajaajila kennaa ture. Jaarraa 15ffaa irratti yeroo wareegaa Giraany Mahammad gaggeessu gara kanatti dhufu. Yeroo Giraany Mahammad gara kanatti dhufu abbootii mana amantaa tajaajilan qaabota bultoo waaqayyoo fi meeshaalee qulqullummaa kan amma danda'an qabatanii gara zuwaa idarsiitiitti kan isaan godaananii Giraany jechuudha. Mana amantaa duwwaa argata. Kaayyoon isaa mana amantaa barbadeessu waan ta'eef mana amantaa barbadeessuudhaaf yaalee jechuudha. Yaaliin isaa inni jalqaba mana amantaa gubuudhaaf kan inni yaalee yeroo mana amantaa kuuf ergamaa waaqaa akka mana kan dhoowwini jechuudha. Yookiin immoo ibidda jalaa dhaamsee kun suuraa isaa wajjin ilaaluu dandeenya yeroo san Giraany kan inni kuuf kun amma bifa dhagaatiin hojjete jechuudha. Yeroo san Giraany kan inni gufeedha haala isaatii kun kunis jira. Iddoo sana irratti siin arganna. Kun keessa immoo ras keessa jettan hojjetanii ilaaluu dandeessu jechuudha suuraa isaa. Kuni bifa dhagaa osoo hin taane jaarraa 15ffaa keessatti Giraany Mahammad kan inni gubuudhaaf kan inni yaalee jechuudha. Ergamaa waaqaa yoo ibidda jalaa dhaamsu balbala 14 fi foddaa 24 kufee gara kanarra deemee jechuudha. Yeroo Giraany Mahammad manni amantaa kun waggaa 300 tajaajila isaa akka ture jechuudha. Kana jechuun jaarraa 15ffaa kaasee amma jaarraa 15ffaatti manni amantaa kun tajaajila kennaa hin turre. Jaarraa 15ffaa keessatti jaarraa 18ffaa Itoophiyaa kan turan Minilik lammaffaa turanii yeroo Minilik lammaffaatti ergamaan isaanii Giraazmaach Giyoorgis kan jedhaman akka gara kanatti tajaajilan ergamanii kanatti dhufan manni amantaa Adaadii Maariyaamii cufamuun itti himamee jira Giraazmaach Giyoorgis. Giraazmaach Giyoorgis yeroo cufamu taabonni Maariyaamii bakka kam akka ka'ee fi eessa akka ka'etti himame ture. Taabota biraa kaaba Itoophiyaa irraa Takulat Taachi Maariyaam Waashaa iddoo jedhamu irraa taabota fidanii yookaan dhufan iddoon kun jalaa dhufee ture waan ta'eef Awwaash Kombolchaa maqaan isaa addaa Mogoroo bakka jedhamu irratti taabota Maariyaamii isaanii waashaa argatanii waashaa sana irratti mana amantaa hojjetanii tajaajila kennaa jiranu manni amantaa qulqulluu Maariyaamiin iddoo ishii malee teessee waan ta'eef iddoo sanatti icciitiin baay'ee mul'ata jechuudha. Kunis maal inni manni amantaa ibiddaan gubatama akkasumas immoo bobbeedhaan fudhatama ture. Icciitiin kun yeroo baay'ee waan itti deddeebi'uuf sodaanii fi rifaatuun warreen tajaajila mana amantaa tajaajilan irra bulee saniin booda gara mana waaqaa deemanii kadhannaa gaggeessan iddoo sun akka iddoo dubaroo Maariyaamiin kan itti mul'ate jechuudha. Kanaafuu iddoo biraa barbaaduudhaaf gara kanatti dhufan. Amma bakka jiru kanarraa yookaan immoo amma bakka Adaadii Maariyaam jiru kanarraa kiiloomeetira 7 fagaataa iddoo gamsa Jilaa jedhama. Yeroo ammaa kanatti manni amantaa Giyoorgisiin hojjetamee tajaajila itti kennamaa jira. Gara sanatti himamee mana amantaa biraa hojjechuudhaaf osoo isaan tajaajila kennaa jiranuyyuu achitti uummata waliin ga'anii erga mari'isaniin boodatti yoo Giraazmaach Giyoorgis gara kanatti yoo deebi'an kurupheen takka kaatee Giraazmaach Giyoorgis qaxxaamurtee jirti. Isaan yeroo sanatti bakkee tokkorraa bakkee tokkotti kan warraaqan gaangeedhaan ture. Tiraanspoortiin hin jiru immoo geejjibni hin jiru ture. Akkasumas immoo wattaadhaaniin ajjabamanii deemu ture. Saniin boodatti kurupheen yoo isaan qaxxaamurtu warri milishoonni sun kuruphee isaan reebaa kuruphee sun isaan deessaa gara kanatti dhuftee mana amantaa kan seentee jechuudha. Manni amantaa kun waggaa 300 turame ture. Haalli isaa bosonaan turame keessaa immoo walakkaan ol biyyeen gutee ture. Mukkeen alaarratti biqilan kanneen akka agamsa muka adaadii jedhu. Agam qunxaa anfaar የሚባሉ እንስሶች የተነቀሱ አናቱ ላይ በቅሎ ነበርና ቋንቋ ከብቶታ ታገኛለች። ኩሩፊቴን iddoo banaa argattee as keessa seentee jechuudha. Saniin booda warri milishaa ta'an ishii duukaa seenanii homaan argine waashaa duwwaa argatan. Saniin booda Giraazmaach Giyoorgis deemanii himan waashaa arganne jedhanii. Isaan gaangee isaan irraa bu'anii yoo karaa mana amantaa kan dhufan mana amantaa ta'uu ifatti ta'ee jechuudha. Kunis qinee maaliitidha kaasee hamma beekama keessatti sararri deemu jira. Isa kana inni kun asii ka'ee yoo kana duuka deemnu yoo keessa seenu iddoo taabonni taa'u irratti masqalii hojjeta. Kuni masoorii yeroo daafanii qabu masoor እንደለው ነው የሚገኘው መስቀሉን ውስጥ ስንገባ እናገኛለን ማለት ነው። መስቀል keessa ugaa seenee argana. Kuni mallattoo ta'eef isaan Giraazmaach Giyoorgis fi saniin booda Giraazmaach Giyoorgis ani akka mana dadhaba waaqayyoon mana ofii qopheessee jira jedhanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1884 labsanii bosona asirra jiru san irraa mancaasanii biyyee keessa jiru haaranii 1884 xirrii 21 yeroo lammaffaadhaaf tajaajilli eegalee jechuudha. 1884 irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti dhaloota gara dhaloota darbaa tajaajila kennaa jira jechuudha. Manni amantaa kun waliigalatti waggaa 900 kan lakkoofsisee soraa fi girgiddaan isaa dhakaa tokkorraa hojjetamee dhakaan kaaba Itoophiyaa jiru dhakaa baay'ee jabaadha. Baazaalt rook
isa jedhamu bexaan jabaadha jechuudha. Inni kun dhakaa baay'ee lallaafaa ta'e saandistone yookiin immoo bahaa dingaayee jedhama afaan Amaariffaatiin. Yoo ammallee yoo akka keenyatti tuttuqe amala jijjiguu qaba jechuudha manni amantaa. Maaliif dhakaan isaa lallaafaa ta'uu irraa kan ka'e. Inni biraan sibiiltoo fi sibiilawwan hin agarra. Kunis kan gaggeeffame deeggarsa mootummaa Switzerlandii fi aadaa fi turizimii Itoophiyaatiin kan inni gaggeeffame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1990 kan inni gaggeeffame. Maaliif jennaan manni amantaa amala jijjiguu fi amala dafqaa agarsiisu manni amantaa kun hin jiga jedhanii namoonni yeroo san jira waan yaadaniif isa kana godhanii jechuudha. Sibiilli kun mana amantaa baatee hin jiru. Garuu gara fuulduraa hin jiga jedhanii waan yaadaniif eeggannoodhaaf qofa ol kan jechuudha. Mootummaan Switzerland deeggarsa maallaqaa kan inni godhe garuu warreen hojjetan injiinaroota Itoophiyaa warra ta'an jechuudha. Nuusan suphasaa kan hojjetanii. Inni biraan moggaasa Adaadii jedhamu karaa lamaan argatte jechuudha. Jalqaba irratti akka isinitti himee irratti yeroo bakkeenatti ergamtoonni Waaqayyoo bu'anii ba'an Oromoonni gara Zuqaalaa jala jiraatan. Gosni isaanii gosa Liiban warri jedhaman jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo waggaa ba'an eeboo adii sun maal jedhanii kan isaan abbaa keenya Abuna Gabra gaafatanii. Abbaan keenya Abuna Gabra Gibxi irraa gara Itoophiyaa waggaa dhufan maqaa lama qabu. Kana abbaan keenya abbootiin as jiru isaan dursoo fi mootii deeggaruu danda'a. Gibxi irraa gara Itoophiyaa waggaa dhufan maqaa lama qabu. Kunis Abbaa Gabriyootii fi Abuna Gabra Mandees garuu gara Itoophiyaa gad dhufaniin boodas moggaasa irraa argatan. Kunis maal inni yeroo Aksum irra qubatan warreen Aksum abbaa keenya Abuna Gabra Awwee jedhanii waamu. Gara Zuqaalaatti waggaa dhufan immoo Oromoonni koo nama tokko dubbisan kunis beekama yeebboo jedhanii dubbisu waan ta'eef yeebboo jechi yeroo abbaan keenya Abuna Gabra moggaasa abboo jedhu argatee jedhanii kan abbootiin dubbatanii. Kanaafuu Adaadiinis adii jechi jedhu sanirraa gabaabatti Adaadii jedhamtee akka moggaafamtu yeroo sanirraa kaasee himame jechuudha. Lammaffaa irratti mukni baay'inaan naannoo kana biqilu jira. Muka kana beekuu dandeessu. Mukni kun afaan Amaariffaatiin Affaar jedhama. Afaan Oromiffaatiin mukichi Adaadii jedhama. Manni amantaa Adaadii kan isheen argamtu naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Namoonni naannoo kana jiraatan immoo uummanni naannoo kana jiraatu afaan inni fayyadamu inni afaan Oromiffaatiin sababa mukni sun baay'inaan gibbii kana keessatti yookaan mooraa kana keessatti biqilu moggaasa Adaadii jedhu argattee jechuudha. Seenaa ammasatti beekuni seenaa afaanitiin barreeffamee kan jirudha. Kunis kitaaba Xeefot jedhama. Kitaabni sun Gishin irra jira. Kitaaba sanatti maal jedhama namni Adaaditti saalame akka Yerusaalem tasaalameetti lakkaa'ama. Sababni akkas jedhamee fi fannoon keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee Itoophiyaa yeroo dhufu Atsee Zara Yaaqoob fannoo kiyyaa iddoo fakkeenya fannoo ta'e ol kaa'i jedhameetti itti himame ture. Yeroo iddoo fannoo san barbaadan Itoophiyaa kallattii afaan geessanii eebbisaa turani. Yeroo sanitti fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame iddoo kana dhufee guyyaa torbaaf ture iddoo eebbisee deeme. Dubaroo Maariyaamiin yeroo godaansa ishii bakkee kanarratti teessee kadhattee boqottee deemte. Abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qidduusiin Zuqaala irraa kaanii dhufanii bakkee kanatti kadhannaa gaggeessanii gara Zuqaalaatti deebi'aa turan waan ta'eef Adaadiin namni ga'ee tasaallamee akka nama Yerusaalem deemee tasaalameetti lakkaa'amaa Xeefot Gisheen argamu jechuudha. Ani asuma irratti dhaabaa matseetiin jira matseetii afaan Amaariffaatiin jira akka carraatti afaan Oromiffaatiin hojjetamaa jira garuu hojjetamee hin xumuramne mana tarreessaa jira jechuudha. Wanni biraa dorsinitti himuu hin darbu manni amantaa kuni hallayyaa keessa jira. Ganna irratti bokkaan baay'ee rooba yeroo roobu bishaan gara mana amantaa hin dhufu. Qulqulluu Laalibalaan ogeessa ta'uu isaa jechuudha. Kanarraa kaanee madaaluu hin dandeenya. Maanni abboonni yeroo dubbatan mana amantaa osoo hin bulchiin dura daandii bishaan kan inni gochee jiru. Qulqulluu Laalibalaan qayyee muhuun abbatu siinaa garu ቤተ መቅደሱን ከመቆርቆሩ በፊት የውሃን ሜዳ መሰረት ይላሉ አባቶች ሲናገሩ። ምክንያቱም ክረምት ላይ ጎርፍ እንደሚያስቸግረው ያቅ ነበርና ቤተ መቅደሱን ከመቆርቆሩ በፊት ገነረት ገላን አከሰ ረክሱ ሂም ቤካነት ማን አመንታ ሰው ጎጂን ጉራ ዳንዲ ቢሻኒ ከሚን ተልቼት ሳይምቦል ኢንስ ዳንዲ ቢሻኒ ገራ ባህት እንደማ ለገጨተኒ ዱት ኢሶ ጂኒ ታስራቴ ጆ ካን ሞቆቴ ኢሶ ጂኒ ወል ብራፊ ደጅራቹ ካናፉ ኢሶ ሱቋ መጥፋን ሚናርዲና እኒ ብራሞ ዋሻ ወንቴ ዲኮ ወይ እንጅሩ ሳን ኩኒስ ዋሻ ጀልቀበ ማኒ አፈን ኩሉ ላይ በላ ማን አመንታ ካን ሂንቱ ሙሬ እስኒቲ ሜታን ጅራ osoo xumure biyya isaa irratti kudhan hojjete. Bakkeen irratti immoo isaa olis hojjechuu danda'a. Garuu osoo hin xumurin deemee kan jalqabatti hafanidha. Ammas wanni isin hubachuu qabdan qulqulluu Laalibalaadhaaf inni kun sooraa miti. Qulqulluu Laalibalaa ammas addunyaarra kan manneen inni hojjete manneen amantaa inni hojjete adda kan isa taasisu amma manneen amantaa addunyaarratti hojjetaman beezimantiin isaanii yookaan immoo handhuurri isaanii lafaa gara oliitti kan isaan ijaaramaa deemu. Qulqulluu Laalibalaan garuu lafaa gara oliitti sun taane gaararraa gara gadiitti kan inni bocaa dhufe jechuudha. Kanaafuu inni kun qulqulluu Laalibalaadhaaf ቤዝመንት መሰረት ነው ይሄኛው ለቅዱስ ላሊበላ። ጣራውን ግን ወደዚህ ነው የሚለው። ምክንያቱም ቅዱስ ላሊበላ ከዓለም ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር እሱ የሚገነባቸው ህንጻዎች ወይም ደግሞ ቤተ መቅደሶች ሁላችሁም ማለት ከላይ ወደ ታች እየተቆረቆሩ ነው የሚመጡት። አሁን ግን የሚገነቡት ከስር ወደ ላይ እየተገነቡ ነው የሚሄዱትና ቅዱስ ላሊበላ ይሄኛው ከዓለም ለየት ያደርገዋል። ቅዱስ ላሊበላ እንዲሁም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያመሳስሉታል። ቅዱስ ላሊበላ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ወጂን ወልቀብሲሶች ወይስ ማንኔ ጉያን ዳሎተ ሳንቲስ ቶኮ
tasaasii 29 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa uumuudhaaf guyyaa torbatti fudhate garuu addunyaa fayyisuudhaaf immoo waggoota 33 fudhate. Qulqulluu Laallibalaa mana amantaa kana bocuudhaaf yeroo muraasa fudhatee abboonni gargaaratan. Daandii bishaanii hojjechuudhaaf garuu yeroo baay'ee yeroo dheeraatti fudhate jedhanii akkasitti wal bira qabsiisanii deemu. Kanaafuu irra deemtanii dhugaa halkan irra caala irra sinii ta'a jechuudha. Amaariffaan ta'e irra caala mor'annuu jedha. Maaliif seenaa Amaariffaan kan dubbisee qabanna ta'eefu gara dhuunfaatti kaawwan dubbisuuf baay'ee isaa ifa sinii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu gaafii na gaafadhaatti ይፈለስ ታሪኩን በአማርኛ ስለወሰድኩት ነው ወደ አማርኛ ሄድኩኝ። ስለዚህ ጋፊ na gaafadhaatti irra sinii deebi'aa kan deemu ናቸው። ጋፊ ፈንታን ነው ያው መጽሔትም ይዘነኝ ብዙ እንደው ከዚህ ዋርገን እንደው አንተ ይሄና ምን ትጫስ ገርጋሩ በጭ መንግስት ይሮዶ Gaaffiidhaan gaafachuu barbaade qulqulluu Laallibalaanii akka isaan hojjetanii fi akka isaan adeemsa keessa godhan hubanneera. An kan gaaffii ta'e Giraany Mahammad yeroo dhufe miidhaan irraan ga'e akka inni jiratti dubbachaa jiran iddoo kakuu taabota kakuu keessaa dhabeetu miidhaa tun geessin deeme moo miidhaan irraan ga'e maalidha kanatti? Giraany miidhaan irraan ga'e rakkoo gubeera yeroo gubee gama waaqaa kan gubne ta'eera. Gama waaqaa kan akka isin balleessin wanna dhawee malee taabota wanna dhabeef himu. Kamisaas namoota argate ko Giraany gubaa ture ajjeesas ture. Maaliif namoonni naannoo kana jiraatan hundi isaanii hordoftoota amantaa kiristaanaa turaniif. Kana argate hundumaa sababa isaatiin namni baqatee jira. Warri amma akka seeraan xeefoo zuwaa jiru akka dubbatutti taabotonni baay'een godaanee turan. Warreen godaanan keessaa iddoo itti warreen deemine keessaa Adaadii Maaramiin ishee takka jechuudha. Amma yeroo achi deemtan qulqulluu Laalibalaan taabotni jalqaba yookiin immoo bultoo Waaqayyoo ni jalqaba kaa'ee achi gadi hin arganna jechuudha. Isaanis gaafatamee turanii gosa warra abbaa seenaatiin hin kenniru jedha deebisan kan isaan deebisan. Kanaafuu achi deemee arganna. Giraany warreerra rangeera. Sababa isaatiin kun simintoon kun kan inni taa'e. Osoo Giraany tokko baatee simintoon kun hin taa'u isuma akka kaaba Itoophiyaatti simintoon hin tuqin arginu sana jechuudha. Isuma sana agarra ture. Garuu iddoo baay'ee rakkoon kukkufaa jiru sababa maganni tuqeen kun laaluu dandeessu jechuudha. Sababa kanaaf sababa kitaaba taabota waan dhabeef muudaan miidhaaraan kan ergabaa waaqaa waan isa dhawwe balbala isaas cufee deeme jechuudha. Ibsa gaariidha ibsa gaariidha tola garuu Giraany Mahammad dura Bataskaanni kun yookiin immoo gadaamii kun kan inni hundaa'e Giraany Mahammad duradha. Qulqullicha Laallibalaatu hundeesse. Yeroo sana taabota meeqatu as keessa ture? As keessaan taabota meeqatu galee asii immoo waggaas ture boodamee waggaa 300 dura deebi'e taabonni sun waan ta'eef taabonni sun ammas deebi'anii dhufanii immoo taabonni maaramii bichaa dhufe immoo taabonni maaramii dhufte achuma kawaalaan tinii jirti zuwaay jirti moo akkamidha. Ammas keessaa taabota meeqatu jiru? Qulqulluu Laalibalaan taabonni jalqaba kaa'ee taabota dubaroo maaramii. Taabota maaramii sun ስመ ማርያም አስገብቶ ቅዳሴውን አክብሮ ወደ ሀገሩ ገብቶ አረፈ ነው። ታቦተ ማርያም ይገብቼ ገረ ቢይሳት ይገለ ዶ ከነ ቢይሳት ታቦን የሮ ከን የሮ ከን መሐመድ ከራት ከንጎዳኔ አሲንዴም አቹ መጣ ዙይ ደስ እንዴም ታቦን ያመጀሉ ተጉለት ታች ማርያም ዋሻ ታበ ኢትዮጵያ ታቦተ ታበ ኢትዮጵያ ረበት ከነ ታቦ ማርያም ታቦተ ማርያም ቆፈስ ነው ኒስ ከንዱበሮ ማርያም qulqulluu Laallibalaa kan abbaa keenya kaa'aa buna gadhiisuu fi kan qulqulluu Dorgotti kan kaa'aa buna dubaroo Maariyaamiin ilmaa isheen tokko yookaan immoo maskaranii isheen tokko akkasumas Hedaarii isheen tokko Qarree isheen tokko waggaatti yeroo gadi dubaroo Maariyaamiin qaban qulqulluu Laallibalaa fi abbaa keenya Abuna Gabaram Taasaasii 29 Taasaasaan ayyaana guddoo sadii qaba. Inni jalqabaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lammaffaan abbaa keenya Abuna Gabaram akkasumas immoo qulqulluu Laallibalaa guyyaa dhaloota Kamu dapat mana cukup dapat saya puluh lari balas saya guna gaban sini ingkar mana cukup puluh jir posimo terri kuda sana itu hamli saga gab sang kami ayano tu afran kulbani iklim tu dari iklim tu terri iklim tu kasih iklim saga namun baik yang kerat namun milian ala kama kalau tu kau milian tu kau tu kau kami tu milian gab satu namun nama keratan tu fani ayan hari raya beberapa ini puluh jir posimo namun tanah nuti kapas mali fianan gaafa san qulqulluun Ibraasiin qaba. Nama fakkeenya haamlee Igleem isaa qulqulluu Gabrieliin qaba. Kanaafuu namoonni gara sanitti deemu waan ta'eefuu namoonni naannoo haala ho'aadhaan ba'anii kan jiru jechuudha. Kan qulqulluu jirkoos. Kan garuu namoonni kallattii afran irra dhufanii xiyyeeffatu.
Annan gabaabsaa gaaffii gabaabaa kaasuu fi amma hawaalli yookiin gadaamiin kun dhaloota itti aanu akka itti fufsiisuu fi gadaamiin kun haa eegamu naannoo Oromiyaa keessatti amma akka dhageenyutti magaalaan amma keessa jirru kun yeroo Ortodoksii qofa amantiin as jiru amantoonni as jiranii jedhamaa ture. Amma hin beeknu amantaan biraa galee quba hin qabnu duratti garuu yeroo tokko dhufnee akkasitti dhageenya odeeffannoo isaa. Dhalooti kun immoo dhalooti qubee jenereeshiniin kun dhalooti Oromoo as keessa jiru kuni seenaa kana qabatee gadaamii kana qabatee akka itti fufuuf maal hojjechaa jirtu amma hawaasa naannoo jiru kana irratti dhaloota lafaa ol ka'aa jiru kana asitti barsiisaa jirtu afaan amman barsiisaa jirtu tajaajila afaan Oromoo as keessatti. Tajaajilli afaan Oromoo yeroo dhiyoo keessa jalqabe. Osoo yeroo dhiyoo jalqabe aniyyuu amma gizeen dubbadhu akkasiin ta'u ture. Amma mana amantaa kana keessummeessuudhaaf haaraamti. Akka jiraatee yeroo dabaree fi ol arguu dhiisuu hin dandeenye malee mana amantaa kanaan ture. Yeroo amma ture kanatti kanan dubbachaa ture afaan Amaariffaatiin dubbachaa ture. Maaliif jennaan namoonni baay'eenis kan irratti dhufanii yoo dhufanis immoo afaan kanaan weessisee jedhanii walii gaafatan jira. Ani dubbadhee yeroo namni osoo hin dhaga'iin deeme yeroo baay'ee jira. Erga ala baaniin booda akkana jedhanii yeroo nutti jira. Kanaafuu tajaajilli afaan Oromootiin haga ammatti baay'ee isaas irratti ni eegalu. Maaliif namoonni jiranis namoota afaan Amaariffaatii fi afaan Ge'eeziitiin garuu afaan Oromoo jira barumsa ni eegalu. Barsoota hanqina barsiisaa fi hanqina tajaajila kan jechuudha. Inni biraa yeroo gosa sadii afuriin dura amantaa Ortodoksii bicha jedhamu. Amma garuu amantoonni biraa seenanii jiru. Inni akka amantaa Pirotestaantii, inni akka amantaa Waaqeffannaa, inni gara jedhanii Musliimii illee nuuf ni agamma. Pirotestaantiin daandii irratti abitanii jirtu galmi isaanii jechuudha. Waaqeffataanis akkasumatti qaba iddoo biraatti. Kanaafuu amantaan biraa seenaa jira garuu dura ittiin hojjetamne amma reefu itti ka'aa jirra jechuudha. Dura ittiin hojjetamne wanni soorama kan jechuudha. Uummata garuu barsiisaa jirtu afaan Oromootiin. Wangeelli afaan Oromootiin. Bulchaan qabu sinoodos keessaa miseensi sinoodos kunis hin jiru feeraalee baasu oorisan keessaa immoo kan maaloo dhaloota kana barsiifne seenaa kana keenyaa baratu seenaa isaa ilaalu seenaa mootii kan dhaloota kanatti ibsanii yoo barumsi jiraate barumsi hin taane hin jiru barnoota baratan maaliif nama iyyatu hin jiru abbaas kana kan argamu amma onaa qilleensa maalaa akka itti hin jiraatu barumsa hojjeta akkatti akkasuma reefidee mana boqonnatti Amana Torbeetiin ni jira barumsi jiru jedhamu. Barattoonni deddeebi'anii kan baratan jiru galagalee sa'aatii tokko haga sa'aatii lama yoo baay'ee sa'aatii tokko lafa deddeebi'anii gosoota lamatu jira. Keessi sinodosii yeroo keessa ilaalu kan jechee kan bulchaa jiranii fi akkasumas nyaabonni isaanii jiru. Barreessaa sinodosii turanii yeroo kana bara kana yeroo ta'e hanqina kana hanqisuudhaaf hojjechaa jiru saafaan ta'e. Yeroo duratti walaalummaa kan ta'u galii kunuunsa haa ta'u maallaqii beekumsa haa ta'u gosootni hojjetameen garuu waggaa tokko as kakka'aa jira jechuudha. Isa kanarratti waan isin hubattanii abna kun keessatti akkamitti hin jiru jechuudha. Deddeebi'anii galgala bitaa hin baratu garuu barsiisaan afaan Oromootiin barsiisu hin jiru. Barsiisonni amma barsiisaa jiran barsiisota kaaba Itoophiyaa irraa dhufan namoota nama afaan danda'anii jechuudha. Afaan Oromoo danda'anii isaan ture keessa barsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu barsiisaa biraa dabaluudhaaf ammas baay'ee biraa barbaada. Manni amantaa kun gabii biraan qabu. Kan inni qabu manni turistiin gaaffii hin dhufa akkanatti beekumsa waa'ee dabaluu dhufanidha. Kan argatu godamsaa fi eeggatamuu malee bara kana kan hojjetame hojii hojjetame kiraa isaa kan ta'u isaan bira yeroo fila kana hanqina baajetaa hin qaba. ምክንያቱም isarraa parsantii kuteet kan inni jiru namoota haaya kuteet kan inni jiru. ስለዚህ የታወቀ የቤተ ክርስቲያን አሰራር ነው። አንድ ካና ሲነራን ቤኩ baay'eetu bakkee jiru wanta ta'eef waan arganne immoo buleessa keenyaaf sana uumne kanaafi ammasii eebba argataniittu hundumtuu suutuma naannoofnee warreen ilaallee waloota keenyaaf immoo iddoo gadaanaa kennu.